Hacaaluu Hundeessaa jechuun maqaa weellisaa qofa miti. Maqaa nama dukkana keessaa ifa ta'ee nama sirba isaa keessatti gadda, hawwii, abdii fi seenaa uummata isaa kuusee dhalootaaf dabarsuudha. Sagalee hin duune onnee uummata isaa keessatti jiraatudha. Hacaaluun akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 22 bara 1976 magaalaa Amboo keessatti abbaa isaa obbo Hundeessaa Boonsaa fi haadha isaa addee Guddattuu Horaarraa dhalate. Ijoollummaa isaa keessattis akkuma ijoollee baadiyyaa kamiyyuu loowwan tiksaa guddate. Garuu dandeettii addaa weellisummaa dursee itti mul'atee ture. Haati isaa yeroo hundumaa isa jajjabeessaa turte. Abbaan isaa ammoo irra caalatti barnoota isaa irratti akka inni cimu barbaadaa turan. Haceen garuu qalbii isaa keessatti muuziqaan akka jireenya isaa keessa seen dursee hubate. Yeroo hedduus akkas jedhee dubbataa ture. Ijoollummaa koo irraa kaasee afaan gabinan jedhu inumaan sirba. Garuu yeroo umurii waggaa 17tti jireenyi isaa hedduu jabaate. Murtii malee waggoota 5 mana hidhaa keessatti dabarse. Haala san keessattis ta'u garuu abdii hin kutan. Achitti walaloo barreessuu, yeedaloo qopheessuu fi ergaa uummata isaaf dabarsuu barate. Albama isaa isa jalqabaa keessattis sirboonni hedduun mana hidhaa keessatti dhalatan. Yeroo mana hidhaa keessa turetti abbaan isaa yeroo isa jajjabeessu akkas jedhaanii ture. Jabaadhu gurbaa, hidhaan qoraasuma dhiirati. Jechi sun gara jabina isaatti jijjiirame. Mana hidhaa san keessattis muuziqaa isaa guddisuun ogeessa ta'e. Haceen sirboota qofan sirbine, dhukkuba uummataa, hawwii bilisummaa, jaalala biyyaa fi gadda seenaa sirbe. Kanaaf uummanni isa jaalate. Sagaleen isaa mana hunda seen, onnee hunda keessa qubate. Garuu guyyaa waxabajjii 29 bara 2020 yeroo sagaleen isaa biyya guutuu keessatti dhagahamaa turte oduun nama gaddisiisu dhagahame. Hacaaluun Finfinnee keessatti rasaasaan rukutame. Lubbuu isaa dhabne oduu jedhu. Oduun sun akka boba'aa abiddaa guutuu biyyattiitti faca'e. Namoonni hedduun amanuu dadhaban. Haadholiin bo'an, dargaggoonni rifatan. Gaddi guddaan uummata keessa seene. Jeequmsii fi gaddi biyyi guutuu keessatti uumame. Dargaggoonni hedduun lubbuu isaanii dhabaniiru. Hedduun madaa'aniiru. Magaalaan hedduun callistee bu'aa turte. Namoonni hedduun yeroo sana har'a Oromoo maal godha jechuun wal gaafata. Sababni isaas Hacaaluu jechuun sagaleen isaanii keessaa nama tokko ture. Yeroo maqaan isaa ka'u har'as qalbiin hedduun ni raafamti. Sababni isaas jaalala uummanni isaaf qabu, hojii inni dalagee fi yaadannoon isaa waan hin banneefidha. Reeffi isaa gara Hambootti yommuu geeffamus karaan guutuun uummataan guutame. Kumaatamni namootaa imimmaan isaanii dhangalaasaa isa gaggeessan. Guyyaan sun guyyaa gaddaa hin dagatamne ta'e.